galcha Dr. Fuad Abdallah asbaatanii haasaa gabaabduu baniinsa nuuf gootu fayyada. Galatoomii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yooyyaa ashama akkam jaallan baganagaan jiraattanii baganagaan dhuftan. Dursee jaallan waljittii tana nu qopheessitan galatoomaa. Jaansuudhaan qondaalota miseensotaa fi deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo baga guyyaa yaadannoo goototaatiin isin ga'e walumaanuu nu ga'e jeetiin nu ga'e. Jaansuudhaan guyyaan kun guyyaa qabsaa'onni Oromoo amantii fi gandaan osoo addan bahin bika takkatti itti wareegaman. Guyyaan kun guyyaa mallattoo tokkummaa fi jeenummaa Oromoo jennee fudhachuu ni dandeenya. Guyyaan kun guyyaa jaallan qabsoo irratti ittiin yaadannu, guyyaa jaallan ammaan tana amma sa'a tanatti qabsoo irratti kufaa jiran lubbuu takkitti isaanii deebi'aan qabne kennanii turree jaallan kufan haayan san irra deemaa jiran ittiin cinaa dhaabbannu itti tumsinuuf. Guyyaan kun guyyaa dargaggootaa fi jeenata Oromoo tan dachii Oromoo irra dhalatan ittiin jabeessinu, itti yaamnu, itti afeerru qabsu turree tanarratti ka deebi'an. Kanaaf jecha guyyaan kun guyyaa ittiin yaadannu kan darbe guyyaa warra amma jiru itti tumsinuu fi guyyaa jeenota fuula duraa ittiin afeerru qabsoo tanaaf. Kanaaf jecha baga guyyaa yaadannoo gootota Oromootiin isin ga'e baga nu ga'e galatoomaa gadaan gadaa bilisummaatii Oromiyaan biyya.